wanta sana argee jechuudhaan isaa wajjin illee wal agarru bilookiidha. Bilookii wal goonee jira, bilookii godhee jira. Ishee kan isheen arga beektaa? Kaza gaafan saayitii sanatti sana argee baay'ee tokkoon gaddee dhugaa dubbachuuf baay'een gaddeen. Maaliif sababa isaaf jetteetti kan akkasuma. Jaalamtoota hordoftoota YouTube channel keenya Big Show Saariin haati manaa Joosii duraanii yeroo jalqabaatiif ergi booriin duutee guyyaa 20 lakkoofsite booda gabbaatee deebisaa kennitee jirti. Dhimmoota garaagaraa irratti ragaadhaa wajjin ragaa WhatsAppii wantoota garaagaraatiin ittiin ergame waliin dhiyeessitee jirti. Mucaan kun egaa wantoota hedduu waan qalbii qabeessa dubbattee jirti. Tokkoffaa irratti gizee dura haasaa jammartu booniin akkas ta'uu isiitti gaddanatti ragaamoo ibsadheera itti fufte. Gama biraatiin silaa jiraatteetuma akka duraan sana irratti wal arrabsinee wal qeeqaa wajjiniin jiraataa turre gaariidha jettee dubbataa turte jechuudha. As keessatti wanti ajaa'ibas namatti ta'u namni fedhe yoo haga fedhe diina ta'ee dura walitti akka hin gammanne sabboonummaa Oromoo amantii duudhaa aadaa safuu aadaa Oromoo ganamaa sana nu yaadachiifte jechuudha. Namni fedhe yoo du'e du'uutti gammaduun gaarii miti jechuu barbaada. Isiinis asirratti wantoota hedduu dubbattee jirti laskoo. Kanaan dura akka isaa wajjin jiran dhoksaadhaan hin beetti. Guyyaa sana garuu har'a gaaggattee jennaan gurbaa mucaan kun akkas of goote jedhu. Yaada namootaati kuni. Ati immoo anjatti yoo jira. Dakki dhugaa tasuma waan takka dhugaan kan kanaa galgala kanaa dhugaa waaqayyooti miti. Tasuma baqaa waama takka erga yeroo ajandaa sanaayi waan takka walitti dubbannee isin beeknu walisin agarree walitti isin haasofnu. Namoonni baay'een gaa sooshaal miidiyaa kanarratti sababaa jarri lammaan wal lolanii fi isatu isii dhiisee isii kana waliin deemee guyyaa 3 bule jechuudhaan miidiyaa kanarra afarfamaa ture. Isiin akka jettee dubbatteetti viidiyoon kan siitu natti dhufallee malee kan isaa gonkumaan natti dhufu buloo keen jira. Anaaf inni ergi waliin haasa'uu dhiifne yeroo ajandaa sana dura waliin haasa'uu dhiifne jettee ragaa WhatsAppii agarsiiftee jirti. Asirratti ragaa WhatsAppii kun quusaa jedhee hin amanuani maaliif silkiin biraa jiraachuu danda'a. Konekshinii biraatiin walii wajjin qunnamuu danda'ani garuu isiin akka asirraa dubbataa jirtutti gurbaan amalli isaa badaadha. Shamara takka lamaa wajjin jiraachuu hin beeku. Akkuma amala isaa sana bahee kan biraatii waliin bulee. Anaa waliin immoo erga waliin wajjin haasa'uu dhiifne bi'aans yoo xiqqaatee jedhe joota 2 ji'a 3 dabarree jira. Yeroo waliin dubbanne sanas ajandaa waan anaaf inni duraan wajjiniin dabarsee boonii kenneenaan booniin sooshaal miidiyaa gara FBCtiin postottee turte jechuudhaan dubbattee jechuudha. Gurbaan akka fedhe yoo ta'e dogongora jalaa waan baay'ee jiru itti fakkaatu. Tokkoffaa irratti intalti kun naa waliin gaafa turetti shamara takka biraan darbuu isaa wajjin jiraachuun ni ulfaata. Akkasumas feesbuukii ishee jalaallee akkuma amala dileetii ta'ee waa'ee sanaas gadi ba'ee waan tokko amma ammatti hin dubbanne namoota itti siqan baay'ee isaa qorannoo yakkaa gaafatamaa qorannoo yakkaa obbo Sintaayyoo Ayyaalee dhugaa dubbachuudhaaf dadhabina agarsiisuun isaanii baay'ee nama gaddisiisaa maaltu akka ta'e hin beeku. Dhagaa jirtani gaa firii poonii jedhaa jirti isin illee dhugaan isiidha awwaalamee jira. Wantoota gurguddoo 3 dubbattee jirti. Silkii isii keessaa TikTokiin ofiin riippoorti godhee kaase yoo jettan TikTokiin guyyaa takka keessatti viidiyoo 3 kaasuudhaaf hamma jedhee hamma kaasuu hin danda'u. Gama biraatiinis wantoonni ajaa'iba isinitti ta'u namni gaggabee jiru namni akka haasa'amaa jirutti inni du'a boonii gizee dhagee booda gaggabee hin nyaanne hin dhunne of wallaalee jirtan. As keessatti wanti ajaa'iba ta'e kaleessa viidiyoo 2tu TikTok irraa gadhiifamee jennee dhiifne gaafa sana. Garuu wanti ajaa'iba namatti ta'u FB jalaallee gadhiifamee jira wanni sun. FB isii jalaallee gadhiifamee jira. Akkaawuntii FB fi akkaawuntii TikTok kan jara kanaa namni biraa namni beeku jira isa malee. Viidiyoo kana namni diilee gochuu danda'u eenyu? Yoo joosii ta'e malee namni biraan jiru. Viidiyoon TikTok silaa ta'e TikTok riippoorti godhee kaase jenna. Riippoorti godhee kan kaasu tokko jaalan kaasu 2-3 hin kaasu siigalee. Viidiyoon kaafame viidiyoo 3. Gama biraatiin gara FBtiin. FB'n immoo waan barbaadde yoo poosti godhaa turte hin kaasu. Maaliif FB'n fiiltar hin godhu hedduu. Kaamini hedduu hin xiinxalu waan akkasii kana siigalee. TikTokitti illee irra waa xiqqoosii waan akkasii kana warringii minaamini kenna malee FB'n hin jarjaru waan akkasiitti. FB irraa maaltu kaasee jechuudha. FB irraa akka kaafame immoo
namoonni hedduun hin beekan namoota muraasa qofa beeka maaliif FB irratti jedhi baay'ee feemasummaa hin qaban waan ta'eef ijoolluma itti dhiyeenyaan beekan ijoolluma wallaggaa kanatu FB irraa illee kaafamee jira. Qaamni nageenyaa dhimma boonii qulqulleessuu irratti laafinsa qabaa waan kana itti dhiyeenyaan deemnee hordofaa jirra yoo nuuf sirraa gaariidha jechuudhaan dubbataa jiran.